Ashama harka fuunee hordoftoota FIB irraa yeroo dirree ispoortii simbiraan geenyu irra geenye jirra. Dirree ispoortii keenya har'aatiin immoo keessummaa nama jabaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya har'aa kan godhanne obbo Firoomsaa Laggasee Diimaa itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miillaati. Isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Turtii keenya keessatti dhimmoota garaagaraa dhimmoota kubbaa miillaan wal qabatanii akka guutuu Oromiyaatti ka'an isaan gaafachuun isaan waliin kan mari'annu ta'a. Nu waliin turtii gaarii godhaan gamanumaan affeerraa keenya. Egaan obbo Firoomsaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Wal baruugaa yeroo biraatti dabarfanne kallattumaan gara marii keenyaatti haaseennuuti. Isin itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miillaa Oromiyaati. Mee liigiin Oromiyaa immoo yeroo dhiyoo keessa gaggeeffamaatu kan ture. Liigiin Oromiyaa akkamitti darbe? Liigiin Oromiyaa bara kana baay'inaa fi facaatiisaa bifa addaatiin gara 47 ol guddisnee irra jechuudha. Hin xumuramne gaggeeffamaa jira. Magaalota 4 irratti xumurreerra yookiin kilaastera 4 xumurree kilaastera 3 yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf sirni cufiinsaa kan magaalaa Goree kilaastera lixaa guyyaa boruu kan raawwatu waan ta'eef dorgommii kana sababa Covidtiin bakka 7tti qoonnee kan dhiiraa gaggeessaa jirra jechuudha. Kan dubartoota magaalaa Amboorratti kan gaggeeffame ta'a bifa gaariidhaan deemaa jira jechuudha bara kana. Mee egaa liigii Oromiyaa kana yeroo dhiyoo kana keessa bakkoota garagaraatti addaan qoqqoodaniitu kan isin gaggeessitanii. Mee addaan qoqqooduun kun maaliif barbaachise? Gara kilaboota tokko kilaboota 5 bakka tokkotti kilaboota 5 bakka tokkotti gochuudhaan kan isin dorgomsisaa jirtanii maaliif addaan qoqqooduun barbaachise? Akkuma beekamu dhibeen Covid kun dorgommii akka kanaan duraatti hooma wayii gaggeessuuf mijataa miti yookiin immoo pirootokooliin Covid akka ispoortiitti qophaa'e kana nu dirqisiisa akka hojjennuuf jechuudha. Sababa kanaatiif kilaasteraan qoonneetu toornaamentii ta'eera jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Kilaboonni akkuma ati kaaste 7 hanga 8ttidha. Ramaddii tokko keessaan jiranii kilaboota 47 iyyuu akkaataa walitti dhiyeenya isaaniitiin waa baay'ee giddu galeessa godhanne baajeta irratti illee akka dhiibbaa irratti hin finnee fi fagaatanii akka hin deemneef godinni 2-3 magaaloti godin 2-3 keessa jiran akka walitti dhufanii dorgommii isaanii bifa kanaan toornaamentiidhaan gaggeessanii achi keessaa immoo tokkoffaa wal lammaffaan tapha xumuraatiif akka darban. Kanaaf waa lamatu nu dirqisiisa jechuudha. Tokkoffaan dhibee Covid kanadha. Lammaffaan immoo kilaboonni keenya baay'eedha. Sababii kanaatiif kilaboonni bakka tokko bakka biraa deemanii fagaatanii dorgomuudhaaf rakkoon baajetaa waan jiruuf qisaasama baajetaatiif illee akka hin saaxilamneef ramaddii 7tti qoodne irra kan dhiira jechuudha. Mee amma tuma liigii Oromiyaa kana keessaa hin bayne iddoolee garagaraatti yeroo liigii Oromiyaatu gaggeeffamuuf ga'e jedhamu taphattoota qopheessuu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf bakkeewwan 2-3tti yeruma liigiin Oromiyaa ga'ee jedhamutti taphattoota walitti qabuu sana booddee yerooma ariifataa keessatti garammoo wal dorgommiitti geessutu mul'ata. Mee kun akka furamuuf isin akka itti gaafatamaa kubbaa miillaa Oromiyaatti maaltu hojjetame? Yeroo qophii kan jedhan jira, yeroo dorgommii kan jedhantu jira. Ispoortii kubbaa miillaa keessaa yeroo qophiitiif nuti akka Federeeshinii Kubbaa Miillaa Oromiyaatti hojii bal'aa taasisaa turre keessattuu bara kana. Waggaa waggaadhaan kan hojjetamu ta'ee adda kan godhu bara kana sababa dhibee kanaatiin dorgommiin bara 2012 adda citee ture. Kanumaan warri magaalaa yookiin abbootii qabeenyaa kilaboota hooggananis ispoorteessaanis leenjisaan murteessaan illee akka hin daganneef hojii kaka'umsaa hojjechaa turre jechuudha. Ganna darbe. Kanaaf kilaboonni keenya sadarkaan jiran liigii Oromiyaa qofaatu hin taane akka isaan dafanii hojiitti galaniif kilabee dafanii foorme godhanii gara hojiitti gara shaakalaatti akka galaniif koree ijaarree akka Koomishinii Ispoortii Oromiyaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Oromiyaatti hojii bal'aa hojjenne. Keessattuu akkuma ati kaaste liigii Oromiyaa hojii wal qabatee yeroo garaagaraatti koree ijaarreetu superviizinii gaggeessaa turre jechuudha. Dafanii akka ijoollee walitti sassaabbachuu danda'an shaakala keessa akka isaan galan baajeta kanaaf isaan ga'u akka isaan qopheeffataniif hojii bal'aa hojjenneen waltajjii yeroo 3 gaggeessine jechuudha. Adaamaa irratti, Sabbataa irratti, Finfinnee irratti jechuudha. Kana irratti kantiibota magaalaa abbootii kilaboota warra ta'an waan abbaa qabeenyootaa abbaa qabeenyootitti argama.
abbaan kilabii kallattiidhaan itti argame waliigaltee walii mallatteessan jechuudha. Kilabiin tokko dorgommii jalqabee akka addaan kutuu hin dandeenye waliigaltee san erga mallatteessanii booda gara hojiitti galee haga har'aatti jechuudha. Liigii Oromiyaa irratti rakkoon akkasii nu mudatee hin beeku. Rakkoon baajetaas ta'e rakkoo dorgommii addaan kutuu nu mudatee hin jiru jechuudha. Meegaa rakkoon akkasii akka hin mudanneef akka koree ijaartanii hojjechaa turtanidha kan isin kaastanii. Liigii Oromiyaa kana wajjin wantootni wal qabatanii dhufan hedduutu jira. Isaan keessaa tokko immoo namootni liigii Oromiyaa irratti yookaan dargaggoonnis haa ta'u ispoortii kanarratti namootni hirmaatanii sila akka seeraatti namoota umurii akkaadaamii umurii 13, 15 fi 17 keessa darbantu filatamuudhaan immoo yeroo umuriin isaanii bakka kanaaf ga'utti liigii Oromiyaa irratti hirmaachuu qabaata. Akka Oromiyaatti immoo akkaadaamiin umurii waggaa 13, 15 fi 17 kun hin jiru hanga jechuutti hin danda'ama. Kun maaliif ta'uu danda'e? Akkaadaamiin maaliif gadi fageenyaan irratti hojjetamuu hin danda'amu? Bu'uurri ispoortii biyya alaa olaalte kan Ingiliz kan Ingilaandii olaalte kan Baarseloonaa olaalte kamii olitti ispoortii irratti akka isaan hojjechaa jiran jechuudha. Kam investimentii kam caalaa jechuudha. Akka warshaa guddaattidha. Akka madda galii guddaattidha kan xiyyeeffannoon akka mootummaa isaaniittis kennamee jiru. Biyya keenyatti deebitee akkaadaamiin akkuma tikaaste tokko jiraate inni iyyuu hangam hojiirra oolaa jira, hangam hojii hojjetamaa jira tikeettan jedhu inni iyyuu gaaffii jechuudha. Kanaaf taphattoonni biyya alaa kan amma sadarkaa pirimeer liigii fi liigiiwwan garaagaraa keessa jiran ijoollee akkaadaamii keessa ol guddatan jechuudha. Giraasruutii irraa ka'aniitu mana barumsaa akkuma idileedhaan baratamu kubbaa miilaan baratama jechuudha achitti. Sadarkaa yuunivarsiitii guddateera amma. Sport yuunivarsiitii haga jedhamutti ga'eera jechuudha. Sport state yuunivarsiitii haga jedhamutti ga'eera jechuudha. Kanaaf kolleejjii irra darbee mana barumsaa irra darbee jechuudha. Akkuma mana barumsaa idilee sadarkaadhaan guddachaa deemu jijjiirama fidaa deemu kubbaa miilaatiin akka kana jalaatii haga gararraatti deemaa jiru jechuudha. So akka biyya keenyaatu hin taane taphataan gara kilabiitti guddatu baakgiraawundiin isaa akkaadaamii irra kan guddate ta'uu qaba. Kan keenya garuu fudhatte karaarraatti yeroo filatamu jira jechuudha namni. Manneen barnootaa keessa yeroo filatamu jiru jechuudha. Piroojeektii sadarkaa magaalaa fi godinaa dorgommii mataateewwan adda addaa irratti yeroo filannoo qabna jechuudha. Kanaaf akkaadaamiin babal'achuu qaba. Akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaattis akkaadaamiin jiraachuu qaba. Saayinsiin ispoortii gajjallaa haga gararraatti baratamuu qaba jechuudha. Saayinsiin kubbaa miilaa tiyooriidhaanis piraaktikaalidhaanis gajjallaa amma gararraatti baratameetu namni barate immoo dorgommii keessa seenuu qabaadha. Akka saayinsiin isaa jedhutti. Kanaaf imaammanni ispoortii biyya keenyaas xiqqoo waan lafa hin qabanneef nuti dorgommii waan gaggeessuu qabnuuf. Otoo asirra hin darbine wanta lafa hin qabanneef jedhu kanarratti akka lafa hin qabanneef yookaan akka misoomni ispoortii kun hin gaggeeffamneef wantoonni gufuu ta'an isin akka itti gaafatamaa waajjira federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaatti isin ilaallata irra caalaansaa wantoonni Oromiyaa keessatti ta'anii mee kun akka lafa hin qabanneef wantoonni rakkoo ta'an maali? Chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Keessattuu yeroo baay'ee wanti leellifamu akka naannoo keenyatti jechuudha. Godinaalee birattis magaalota birattis dorgommii tokko yeroo qopheessinu rakkoo baajetaa akka jirutti kaasu jechuudha. Rakkoo baajetaati. Baajenni baasee akka maxxantuuttidha malee rakkoon ilaalchaa hamaan jira jechuudha. Kubbaa miilaa gaafa jedhamu namni kubbaa dhiitee manatti galu waan akkasiidha malee kubbaa miilaan namni jireenya isaa akka gaggeessaa jiru. Kubbaa miilaatiin namni maatii isaa gaggeessaa akka jiru. Bakka oolmaa garaagaraa taphataa tokko jalatti immoo taphattoonni jalaan guddatan immoo carraa hojii uumuu irratti gahee kubbaa miilaa taphatu. Namni gadi fageessee hubannaa isaan qabu jechuudha. Kanaaf ispoortii kan hoogganuu qabu nama saayinsii ispoortii baratedha. Kan gaggeessuu qabu jechuudha. Maaliif baratee dhufe waan barate sana immoo gajjallaa dhaqee gararraatti ispoortiin biyya keenya akkamittiin jijjiiramuu danda'a? Eessa jalqabuu qabna? Maddi atileetotaa, maddi ispoortisaa eessadha kan jedhu kun xiyyeeffannoo dhabuu fi rakkoo ilaalchaaf rakkoo baajetaarraan kan ka'e kan baay'inaan ispoortiin keenya lafa hin qabanneen nu jechisiisu. Meegaa ispoortii kana lafa qabsiisuu keessatti manneen barnootaallee gahee mataa isaanii qabu jedhameetu kan yaadamu. Manneen barnootaa keessatti amma sa'aatiin itti
ispoortii baratamu jira. Sa'aatii ispoortiitti baratamu irra darbee immoo manneen barnootaallee yeroo isaaniitti wal dorgommiilee garaagaraa wal dorgommiilee mana barnootaallee ni gaggeeffama. Manneen barnootaa kanarratti wal dorgommiin gaggeeffamanillee taphattoota ga'umsa gaarii qabanillee achas baasuu keessatti wantoota gahee guddaa taphata. Wal dorgommiilee manneen barnootaa kun immoo waggoota lamaas guutummaan guutuutti taphatamaati kan hin jirre. Manneen barnootaa wajjin hojjechuu irratti isin maalirra jirtu? Akkasumas immoo wal dorgommiilee manneen barnootaa akka guutuu Oromiyaatti maaliif addaan jette? Koomishinii Ispoortii Oromiyaa fi Biiroon Barnoota Oromiyaa waliigaltee qaba jechuudha. Waliin hojjechuudhaaf waliigaltee walii mallatteessee jira. Waliinis hojjechaa turreera jechuudha. Dorgommii manneen barnootaa waggaa lamaan dura Maqalee irratti gaggeeffamee naannoon keenya illee shaampiyoonaa guutuu ta'e akka kubbaa miilaatti shaampiyoonaa ta'an irratti kan dhaabbatee fi waggaa tokko addaan hancite jechuudha. Kunis sababa rakkoo garaagaraatiin. Haa ta'u maddi ispoorteessaa kamiyyuu jechuudha mana barumsaa ta'umsaatti walii galameera jechuudha. Kanaafuu eenyu wajjin hojjechuu qabna manneen barnootaa wajjin hojjechuu qabna kan jedhu irratti walii galameetu hojjetamaa ture jechuudha. Ammallee kan hojjetamaa jiru akkasi. Leenjisaan mana barumsaa keessa jira saayinsii ispoortii kan barate laayisensii kan ta'e jechuudha. Barattoonni dandeettii kennaa adda addaa qaban mana barumsaa keessa jiru. Kanaaf sadarkaa sanatti piroojeektii bal'aa kenname akka kubbaa miilaatti piroojeektii kan nuun naannoodhaan hoogganamuuf deeggaramu 56 jiru jechuudha. Kanneen keessaati leenjistoonni manneen barnootaa irraati barsiisota. Baay'een taphattootaas immoo manneen barnootaa keessa jechuudha. Kun waliigaltee sana mirkaneessuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Haa ta'u dorgommiin manneen barnootaa dhaabbachuunsaa yookiin laafuunsaa dur nutis keessatti dorgomaa turre hirmaachaa turre. Sadarkaa mana barumsaa gadi egaa oliitti jechuudha. Gosa ispoortii garaagaraatiin. Ispoorteessaa baay'een achi keessaati kan ba'aa turan. Akkuma warri alaa akaadaamii keessaa ol guddisan nuti mana barumsaa keessaa guddisaa turre jechuudha. Namoonni baay'een achi keessaa bahanii mana barumsaattis barnoonni ispoortiin kennama. Egaan achuma olaalle mana barumsaa keessatti ispoortiin namni daree keessa taa'ee barachuu miti kan inni barbaadu wayitii ispoortii dhufe. Isinis yeroo barattan argaa turtan. Dirree irratti bahee tarii kubbaa argate kubbaa taphachuu barbaada. Bakkee keessa deemuudha malee akka barnootaatti tiyoorii isaa barachuudhaaf ispoortii barataan illee fedhii isaan qabu jechuudha. Kanaaf kun amma lakkooma ilaalcha dudduubaan dhufe waan ta'eef silaatii jalqaba saayinsii isaa erga barattee booda akkamittiin kubbaa diriibil gochuu danda'a? Akkamittiin dhaabuu danda'a? Jedheetu namni erga mana keessatti yookiin kutaa keessatti baratee gadi bahee immoo piraaktis gochuu qaba ture. Kanaaf saayinsii isaa kan hin eegne waan ta'eef sirni barnoota mana barumsaa keessa jirullee xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Diiteel waa'een saayinsii ispoortii tokko achi keessatti ispeeshaalaayiz godhanii akkuma barnoota birootiin injiinarii ta'anii bahan akkuma barsiisaa baayoloojii yookiin immoo laaboraatooristii ta'anii bahan kubbaa miilaatiinis ispeeshaalaayiz ta'ee bahuudhaaf xiyyeeffannoon biiroo barnoota Oromiyaa illee qindoomina koomishinii keenya wajjin isa olaanaa ta'uu qaba jechuudha. Karaa barnootaa kanaan akka guutuu Oromiyaattis haa ta'u akka guutuu biyyattiitti ogummaa ispoorteessummaatiin hanga digirii sadaffaallee kennamuutti kan jiru biyya keenya keessatti hanqinni ogeessa ispoortii ni dhabama jedhamee yaadamu garuu gara dirree kubbaa miillaatiin kubbaa miillaa manneen barnootaa hanqina dirree kubbaa miillaa qabaachuu malu akkasumas magaalota garaagaraa irratti dirreen kubbaa miillaa illee yeroo ammaa kana keessa bakki isaanitti hojii dhaabanii akka dirree kubbaa miillaatti hin seenamne illee godhamee jirutu jira jechuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Kanarratti isin maal jettu? Tarii dorgommii garaagaraa gaggeessaa turre Dambidooloo irratti liigii Oromiyaa bara 2012 hojii keenya bara 2012 keessatti milkaa'ina guddaan haala nageenya sana keessa dhaabannee rakkoo sana keessa dhaabannee dorgommii liigii Oromiyaa kilaastera lixaa Dambidooloo Gimbii Beddellee fi Global Wallaggaa Geedoo xumuruu keenya jechuudha. Naamusa isaaniitiin xumuran addadha. Yeroo sanatti haamileen uummata keessa jiru anis qaamaan argameera waan ta'eef addadha jechuudha. Isteediyeemii sanas immoo bara kana jechuudha yuunivarsiitii Dambidooloo wajjiniin kaartaa pilaanii nutu koomishinii keenyatti qopheesse jechuudha. Isteediyeemii giddu galeessa ta'e ijaaruudhaaf jechuudha. Kanaaf kan nu kakaase sochii liigiin Oromiyaa yeroo sana gaggeessaa ture 2012 gaggeessaa ture irraa kaaneetu jechuudha. Already waa hunduu xumurameetu gara hojiitti galuudhaaf jechuudha.
kana keessatti sochii yuunivarsiitiin Dambidolloo taasisaa jiran baay'ee kan jajjabeessuu fi kan warra kaaniif illee muuxannoo ta'uu danda'udha jechuudha. Kana gaafan kaasu yuunivarsiitii baay'een akkuma beektu mooraa keessattidha kan isaan ijaaran. Dambidolloon garuu yuunivarsiitiin outsource godheetu alatti uummataaf akka inni banaa ta'u yeroo hundumaa achi keessatti isteediyeemii istaandardii isaa eege. Giddu galeessa ta'een ijaarra nutis kontribuut goona uummata biyya alaa jiran keessa jiran mobilaayiz goone hojjenna jechuudhaan nu duukaa mari'atanii already hundi xumuramee gara hojiitti galuutaaf jechuudha. Kana ala irratti hin dorgomtanii jedhamee yookiin irratti hin shaakaltan jedhamee isteediyeemiin cufame I don't know hogaammaatti naan information isaa nan geenye tarii yoo jiraates immoo sababii covid kanaan ta'uu danda'a laataan jedhu shakkiin qaba. Maaliif isteediyeemii baay'een cufaa turani. Mattuu fudhatte as galaanis dukamis fudhatte namni akkan seenne dhorkamaa turan jechuudha. Ispoortiin dhaabatee waan tureef yeroodhaaf. Kana ala isa amma dhorkamuu irratti information asiin qabu jechuudha. Mee akkuma isin amma kaastan egaa yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessa jiran hedduudha. Yuunivarsiitiileen kun immoo dirree kubbaa miilaa haa ta'u dirree gama ispoortiitiin barbaachisan bifa intarnaashinaal ta'een ijaaruu keessatti gahee guddaa ba'achaa jiru. Isuma kanaan wal qabatee isin yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiru heddummaachuu irraan ka'ee akkasumas illee dirree kubbaa miilaa intarnaashinaalaa magaalaa Jimmaatti jirullee Premier League Itoophiyaa hanga gaggeessuutti gahee jira. Dirree babbareedaa qabdu akkuma kana magaalaa Naqqamte irratti istaadiyeemiin Wallaggaa halkan illee tajaajila akka kennuuf yeroo dhiyoos sararri ibsaa diriirfamee gara hojiitti seenuu illee akka danda'u ifoomeetu kan jiru. Mee gama kanaan maaltu irratti hojjetamuuf yaadame gama keessanii? Baay'ee bareedaadha. Yuunivarsiitii hojii wal qabatee yuunivarsiitiin istaadiyeemii gurguddaa qabu. Naashinaal aga biyya alaatti simatee dorgomsiisuu danda'u jechuudha. Kan Jimmaa fakkeenya gaariidha. Akka naannoo biraatti olaalte Baahir Daar fakkeenya gaariidha. Maqaleen akka kana jechuudha. Amboottis ijaaramaa jira. Yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiran hundumtuu istaadiyeemii qabu. So akka federeeshinii keenyaatti koree hojii raawwachiisuudhaan kan nuti murteessine yuunivarsiitiin kun lafa taa'uu hin qabu. Piroojeektii mataasaa danda'e qabatee ijoollee magaalaa keessaa jechuudha. Umrii 13-15 irraa ka'ee piroojeektii akka isaan qabatan. Sanarraa gara kilabiitti akka isaan guddatan. Booda immoo kilabii kan ta'e kan ammoo sadarkaa liigii naannootti, liigii Oromiyaatti, sadarkaa liigii tokkoffaa yookiin liigii biyyaalessaatti hanga piriimiyer liigiitti akka isaan qabatanii deemuu danda'aniif hojii bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Waliigaltee kana akkuma sila kaase Dambidolloo wajjin kan xumurredha jechuudha. Ijoollee umrii 10-9 already calalii gaggeessaniiru. Isaan irraati yuunivarsiitiin bira akka barachuu danda'u. Tooftaa kana federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaatti deemee ture hin milkoofne. Akka isaan piroojeektii qabataniif annaansu godhamee dirqamni kennamee haga ijoollee calalachuutti ta'eetu amma feel ta'eera jechuudha. Akka naannoo keenyaatti garuu yuunivarsiitii hedduu qabna istaadiyeemii baay'ee qabu isatti fayyadamuu barbaanna jechuudha. Kanaaf kontiinesii kana hordoffiif to'annoo gooneennaan nuu milkaa'a jechuudha. Yuunivarsiitii kana akkamitti fayyadamna? Jimmaan akka akaadaamiittidha. Akka akaadaamiittidha waan ta'eef Jimmaa wajjin hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Ijoollee calalleerra jechuudha. Bifa kanaatiin nuti fayyadamaa ta'uu dandeenya. Saayinsaa gochuu dandeenya kubbaa miilaa keenya inniitu itti deemaa jira. Eeyyan egaa amma dirree kubbaa miilaa intarnaashinaalaa Jimmaa yoo furanne ofirra darbe illee akka guutuu biyyattiitti tajaajila bal'aadha kan inni kennaati jiru. Akkasumas yuunivarsiitiileen dirreen isaan ijaaran yoo ilaalame bifa gaariidhaan doormii illee ofirraa qabu. Akaadaamii namni seenu akkuma achi taa'ee barnoota gahaa argachaa dorgommiilee garagaraa irratti hirmaachuu danda'utti kan inni ijaarame. Akkasumas istaadiyeemiin magaalaa Naqqamtee istaadiyeemiin Wallaggaa jedhamuun kan ijaarame. Innis bifa gaariidhaan akka namoonni achitti wal dorgommiidhaaf deeman illee akkasumas namootni achi keessatti hirmaachuudhaaf gama sana deeman wantoota gaarii akka isaan achi argatanitti kan inni ijaarame. Isin immoo gama keessaniin wantoota adda addaa irratti hojjechuu dandeessu jedheetan yaada. Sana keessaa tokko piroojeektiilee garagaraa banuudhaan warroota piroojeektiilee abbootiin qabeenya piroojeektii banuu barbaadan illee jiraachuutti danda'u. Isaaniin kakaasuudhaan hubannoo uumuudhaan illee wantoota gaarii hojjechuu dandeessu. Akkuma isin jalqaba kaastan illee amalootni yookaan
aadaan ispoortiin kun hojiin ta'a jedhamee yaadamullee Oromiyaa keessatti hin jiru. Kanaaf aadaan ispoortiin kun akka hojiitti fudhatame kaffaltii kan itti argatu yoo ta'e maatii isaattiin geggeessuu danda'a. Kanarratti ilaalcha gaarii uumuu irratti maaltu hojjetamaa jira? Akka kilabii 96 jira akka naannoo keenyatti jechuudha. Kubbaa miilaa qofaan nama 5,000 oltu carraa hojii argate kanaan jechuudha. Kana yeroo jennu miindeffamaadha jechuudha. Baay'achuun kilabii bakka oolmaa babal'isuu irratti nu fayyadeera. Baay'achuun kilabii madda galii akka magaalonni argachuu danda'an, ofiin akka of gaggeessuu danda'an dorgommiiwwan gaggeessaa ture irratti argineerra jechuudha. Fakkeenya fudhanne magaalaa Ciroo irratti gaafa gaggeeffamu tapha tokko daawwataan tapha tokkoof seenu haga qarshii 30,000 40,000tti galii taasisa jechuudha. Magaalaa Gorii irratti kan amma gaggeeffamaa jiru. Magaalaan Gorii aanaadha. Isteediyeemii sadarkaa isaa eeggate aanaa sanatu ijaare jechuudha. Nutis magaalaa kana jajjabeessuu waan qabnuuf dorgommii liigii Oromiyaa achitti kennineef jechuudha. Kenninee amma haala gaariidhaan gaggeessaa jiru. Kilabii qabu waan ta'eef sababa kilabii qabaniif isteediyeemii mataa isaa irratti dorgomuu qaba. Biloonoophaanis achuma Ilubaaboor keessatti mattoo irratti dorgoma ture. Kilabii raasin haqna kana ala isteediyeemii mataa keessanii ijaarradhaa inni amma isteediyeemii mataa isaa irratti dorgomaa jechuudha. Kanaaf maddi galii sana achirraa argachaa jiran deebi'ee galii kilabootaa ta'aa jira jechuudha. Miindaa isaanii ta'aa jira jechuudha. Durgoo isaanii ta'aa jira jechuudha. Kanaaf carraan nuti arganne isteediyeemii babal'achuun fakkeenyaaf isteediyeemii magaalaa Naqamtee instaaleeshiniin isaa dhumee akka kana halkanii guyyaa dorgommii gaggeessuudhaaf ga'uun isaa nuuf opportunity guddaadha jechuudha. Dorgommiiwwan sadarkaa Afrikaatti kaaf qopheessu irratti magaalaan sun carraa argachuu dandeessi. Sun immoo maal fidee dhufa? Taphataan biyya alaatii dhufu, kilabiin biyya alaatii dhufu qabeenya guddaa fidee dhufa jechuudha. Biyya keessaas Pirimeer Liigiin achitti kan gaggeeffamu yoo ta'e kilaboonni qabeenya guddaa fuudhanii deemu jechuudha. Nama kophee xaragatuuti haga hoteela gurguddaatti kan bishaan gurgururraa ka'ee fayyadamaa ta'a jechuudha. Magaalonni kanneen irratti hojjechuudhaaf nutis kan piroojeektii jechuudha. Magaalota wajjin hojjechuudhaaf, yuunivarsiitii hojjechuudhaaf, abbootii qabeenya wajjin hojjechuudhaaf, dhaabbilee fi warshaalee garaagaraa wajjin hojjechuudhaaf fi xiyyeeffannoon keenya akkuma sila kaasee kanneen ispoortiidhaan ispeeshaalaayiz godhan irratti xiyyeeffannee saayinsii ispoortii bu'uura irraati. Haga kilabiitti ijoollee guddisuu akka danda'an xiyyeeffannoo guddaa gochaa jirra jechuudha. Mee akkuma isin amma jalqaba irratti kaastanii dhimma Iluu Abaabooriin wal qabate Iluun Abaaboor liigii dubartootaallee gaggeessee ture akkasumas akka Oromiyaatti akka gaggeeffamaa jiru isinirraa odeeffanneetu kan jirru. Mee liigii dubartootaa kanaan wal qabatee kilaboota dubartootaa hundeessuudhaan wal qabatee maaltu hojjetamaa jira akka guutuu Oromiyaatti? Jalqabarraa akkuma kaaste liigii kanii kubbaa miilaa naannoo keenyaa bara kana milkaa'ina gaariidhaan keessa baane. Kana yeroo jedhu kanaan dura kilaboota 4 turan. Bara kana garuu gara kilaboota 7 ol guddisneerra. Hojiiwwan yeroo darbe yeroo qophii keessatti gadi baay'anii hojjennee koree ijaarree hojjenneen magaalota at least bilisa goonee jechuudha dorgommii kana. Gaappii guddaa jira dhiiraaf dubara gidduu. Baajeenni ispoortii gaafa ramadamu wal qixa ramadama. Dhiiraafis durbaafis jedheetu qobaattiin qoodamu jechuudha. Barsiifatii naannoo keenyaa garuu yookiin godinaalee magaalota ispoortii gaafa jedhamu gara dhiiraattidha xiyyeeffannoon isaanii. Kubbaa miilaas akkuma kana jechuudha. Kubbaa miilaaf baajeenni miiliyoona 1 qabamoo ta'e miiliyoonni 3 kan durbaa miiliyoonni 7 kan dhiiraa hin jedhu hin jiru. Waluma qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kilaboonni keenya kilabiin dhiiraa 47 jira. Kilaboota dubartootaa 7 jira. Gaappii guddaa jira jechuudha. Garaagaruu kana jira. Kanaa walitti butuuf magaalotaaf waa hundarraa bilisa gooneetu akka isaan hirmaatan goone affeerre jechuudha. Warri dhiiraa gaafa dorgoman kaffaltii kan murteessaa kan koomishinara kan koree bittaa meeshaalee garaagaraa badhaasaa hin kaffalu. Warra kana garuu haga tiseeraa ofii keenya hojjechiisu nuti keenya jechuudha. Tiseeraa waggaa 5 isaa ol danda'u. Baasii kamirraa galmee kamirraa bilisa goone bakka ciisichaallee qopheessine deeggarsa baajetaallee taasisne jechuudha. Hirmaannaa dubartoota ol kaasuudhaaf hojii guddaa hojjenne.
kana keessa kilabii torba bara kana torba tol guddateera jechuudha. Kanas federeeshiniin kubbaa miilaa biyyaalessaallee xiyyeeffannoo guddaa kennee maateeriyaalii badhaaseera jechuudha ijoollee. Adde Soofiyaa Almaamuun kan jedhaman misooma dubartootaa irratti federeeshinii koree hojii raawwachiisu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa asumaan galateeffachuun barbaada. Kaka'umsa mataa isaaniitiin piipsii ijoollee hundumaa piipsii jechuun kan irratti uffatamu 300 kubbaa 35 ijoolleedhaaf arjoomaniiru jechuudha. Sirna baniinsaa irrattis sirna cufinsaa irrattis argamanii ergaallee dabarsaniiru. Naannoon Oromiyaa naannoo birootiif illee akka isheen muuxannoo qooduu dandeessu dubartootaan wal qabatee Finfinneedhaa kaasee naannolee birootiif akka isheen muuxannoo kennuu dandeenyu kallattii kaanii nu jajjabeessaa jiru jechuudha. Deeggarsi isaanii ammallee akka nu duukaa ta'e nu kaasaniitu. Kanaaf naannoon keenya inni guddaan federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa dorgommii dubartootaa irratti milkaa'ina gaariidhaan magaalaa Amboo irratti xumure. Meegaan gama dubartootaatiin isinis akkuma kaastan baajata irratti hubannoon bulchiinsi magaalaa ta'u godinaaleen qaban yeroo baajatinni ramadamutti kun kan dhiiraa kun kan dubartootaa jedhamee waan hin ramadamneef walqixa gamlachuutiin fayyadamuu qabuudha kan isin kaastanii. FIB dhuma irratti banuudhaan warreen daawwachaa jirtaniif itti gaafatama federeeshinii kubbaa miilaa obbo Firoomsaa Laggasee Diimaa waliin turtii kan taasisaa jirru. Turtii keenya kan itti fufetaa kanatti aansuudhaan dhimma Piriimeer Liigii Itoophiyaa irratti kan mari'annu ta'a. Nu waliin ammas turtii gaarii godhaan affeerraa keenya. Meegaa obbo Firoomsaa gama Premier League Itoophiyaattis haa dabarruuti. Gama Premier League Itoophiyaatti gaafa dabarru kilaboonni Oromiyaa keessaa ba'anillee Premier League keessatti kan hirmaachaa jiran jiru. Akkasumas gara fuulduraatti liigii Oromiyaa keessaallee gara Premier League Itoophiyaatti warreen guddatan jiraachuu malu. Mee Premier League Itoophiyaa kana keessatti hirmaannaan kilaboota Oromiyaa maal fakkaata? Gaaffii ijoo fi murteessaadha. Keessattuu hirmaannaa nuti Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti qabnu gadaanaadha. Gara gadii kan jiru bal'aadha jechuudha. Liigii olaanoo keessa kilaboota baay'ee jiru. Akkuma kana liigii tokkoffaa keessa yookiin liigii biyyaalessaa keessa gara kilabii 26 jira jechuudha. Kanaaf kilaboonni keenya maaliif ol guddachuu dadhabanii liigii tokkoffaarraa gara liigii olaanootti, liigii olaanoo gara Pirimeer Liigiitti kan jedhu inni guddaan jechuudha. Asirratti gaaffii kan ta'u jechuudha. Kan qabamuu qabuu fi magaalonni keenya illee abbootiin kilabaa kan beekuu qaban sodaan baajetaa jira jechuudha. Liigii olaanaa irratti Pirimeer Liigiitti yoon guddadhe baajeta haga kana gaafata waan ta'eef hin danda'u. Achi keessa turuu hin danda'u kan jedhu kan murteeffatee callisee keessa turuudhaaf dorgommii gaggeessu jira jechuudha. Baranas liigii olaanoo keessa yookiin Super Liigii keessa bara dhuftus isa chaanus warreen akkatti yaadan jiru jechuudha. Kun hin deemsisu. Akka koomishinii keenyaatti koomishinii ispoortii Oromiyaa fi federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaatti murtoo nuti irra geenye baajeta mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsaan kenneera jechuudha. Baajeta kana yeroo kennamu kilaboon keenya bara kana dorgomummaa gaarii keessa bu'aniiru jechuudha. Sadarkaa kilabii keessa harca'uu irra ga'aniiru jechuudha. Mee asumaan laafina isaatiin wal qabsiisne dhimma baajetaatiinis wal qabsiisne akka kilaboota Oromiyaatti bara 2010 milkaa'ina gaariidhaan xumurame jechuun hin danda'ama akka Pirimeer Liigii Itoophiyaatti kilaboota Oromiyaa keessaa Jimmaa Abbaa Jifaar geeba argachuu danda'eetu kan inni ture. Waggaa itti aanutti garuu gara sadarkaan isaa hedduu gadi bu'uudhaan taphataa gaggaarii qabullee gurguruudhaan keessattiyyuu taphataan akka isaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2010 argataniif gahee guddaa taphatellee utuu kilaba kana waan tokko hin beeksisin gara biyya isaatti galee mallatteessuudhaan utuu Jimmaan Abbaa Jifaar hin beekin wantoota garaagaraatu mudate Jimmaa Abbaa Jifaar geeba argatee waggaa isaatti jechuudha. Mee amma immoo bara kanatti Jimmaan Abbaa Jifaar yoo fakkeenya fudhannee taphoota 10 geggeessuudhaan tapha tokko utuu hin injifatin taphoota 4 qixa bahuudhaan sadarkaa 13ffaa irratti argama. Akkasumas kilabootuma Oromiyaa kana keessa yoo tuqne Adaamaa kanamaan taphoota 10 geggeessuudhaan taphoota 2 injifachuudhaan taphoota tokko immoo qixaan qabxii qooddachuudhaan sadarkaa 12ffaa irra jira gara xumuraa irratti argamu. Akkasumas Sabbataa
kilabni Oromiyaa tokko kan Premier League Itoophiyaa keessa jiru. Sabbataanis taphoota 10 geggeessuudhaan akkasumas taphoota 2 injifachuudhaan taphoota 4 qixaan xumuruudhaan innis sadarkaa 10ffaa irratti kan inni argamu. Walumaa galatti Dirree Dawaadhaaf warroota kaan yoo kan dhiisnu taane magaalotni yookaan kilabootni Oromiyaan Premier League Itoophiyaa keessa qabu kilaboota 3. Kilabootni 3 kun iyyuu gara xumuraarra jiru. Premier League Itoophiyaa keessa akkuma beekamu kilaboota 13 kan hirmaatu. Kilaboota 13 keessaa kilaboonni Oromiyaa sadarkaa 12ffaaf 13ffaaf akkasumas sadarkaa 10ffaa qabatanii jiru. Akkuma sinsila kaastan naannoo kibbaa keessa kilaboota 5 qabu. Sadarkaa 9ffaadhaa hanga sadarkaa 3ffaa isaantu qabatee jira. Mee Jimmaan Abbaa Jifaar egaa akka bara 2011 kaasetti hanqina baajataatu jira illee jechuun kaasee jira. Hanqinoonni baajataa akkasii barana waancaa nyaatanii bara dhufu dadhabina guddaa agarsiisuun kun maalirraa mudachuutti jira? Gaaffii ijoodha baay'ee kun wanta ilaalamuu qabudha. Kilabni bu'uura isaatiin cimaa ta'uuf jalaan guddattoota irratti hojjechuu qaba ture. Bara tokko shaampiyoona ta'anii bara biraa immoo baduu miti yookiin gadi bu'uu miti. Kun ispoortiis hin jedhamu jechuudha. Kanaaf sodaan nuti qabnus kanadha yeroo baay'ee akkuma sila kaasne gajjallaadhaati bakka bu'aan guddachaan deemu taanaan hundee hin qabu jechuudha kilabni sun. Tariitii hooggansa gaarii yookiin kantiibaa gaariin dhufuu danda'a. Kilabii sana irratti investi gochuu danda'a birrii guddaa yookiin baajata guddaa ramaduu fi danda'a. Sa'aatii sanatti biyya alaas biyya keessatti taphattoota ciccimoo galmeessuu danda'a, mallatteessuu danda'a, injifachuu danda'a, waancaa nyaachuu danda'a. Sattaanutti immoo hooggansi biraan dhufuu danda'a. Kilabiin nama dhuunfaa irratti rarra'ee dhama yeroo kana jechuudha. Kanaatiifuu sodaan nuti qabnuu fi muuxannoon Adaamaa keessa jiru baay'ee gaarii ture. Piroojeektii umurii 13, 15, 17 dhiiraaf durbaan ofumaa guddisanii ofumaatti fayyadamaa turan. Akka akaadaamiitti illee itti fayyadamne innitu abdii qabna turre. Gidduutti sababa garaagaraatiin innis laafin agarsiiseen ala ijoollee qabachuu dadhabuudhaan qarshii ijoolleen barbaaddu kennuu fi dadhabuudhaan namni immoo akka namaatti fedhii qaba waan ta'eef ati 200 kaffaltee fi asii immoo 50 taanaan jireenya isaa fooyyeffachuu barbaada waan ta'eef guddina isin barbaada waan ta'eef gara qarshiin guddaatti deemte jechuudha ijoolleen. Mee asuma irratti Premier League Itoophiyaa kanaa fi walitti qabdanii akkasiin ergaa xumuraallee dabarfattaniif yeroo keenya waan deemee fi liigii olaanoo irraa gara Premier League Itoophiyaatti kilaboonni ol guddachuuf jedhan qophaa'anii jiran lamatu jira jettanii. Mee kilaboonni kun carraan Jimmaa Abbaa Jifaar akka isaan hin mudanneef maaltu hojjetamaa jira? Xumura irrattis ergaa xumuraa yoo qabaattan daawwattoota keenyaaf akka dhaamtan. Ergaan Premier League Itoophiyaatti Oromiyaatiif fi akkasumas liigii olaanaa kan amma gara Premier Leaguetti guddatannee karoorsinee qabne keessattuu magaalaan Galaan sochii gaarii keessa jira. Magaalaan Naqamtees gara isteediyeemii sanaa wajjin wal qabatee kilaboota kana taphattoota ciccimoo baajata ramannee kan mallatteessinu yoo ta'e gara Premier Leaguetti ol guddachuu danda'u. Lagi xaafoo akkuma kana morkataa gaariidha. Ijoollee gaarii qaba waan ta'eef warreen kun bakka bu'uu danda'u. At least dabalamuu danda'u warra Premier Leaguetti ni abdanna. Kanaafuu kilaboonni keenya Premier League keessatti hirmaachaa jiran carraa amma jiru kanatti fayyadamuudhaan bittaa taphattoota amma eegalamee jira. Cimaniitti deemuu qabu jechuudha. Jabaatanii hojjechuu qabuun jedha. Galatooma. Isinis asitti argamtanii ibsa bal'aa akka Sport Komishinii yookaan itti gaafatamaa waajjira kubbaa miilaa Oromiyaa irraa dhuftanii yeroo keessan dhiphoorraa nuuf qooddanii asitti argamtanii ibsa bal'aa waan gootaniif galatooma ulfaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB 7444 irratti yaada keessan nu biraan ga'aa turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Iddoo garaagaraarraa yaadota garaagaraa nuun geessanii jirtu. Keessattiyyuu yeroo ispoortiidhaaf qabdan utuu bal'istanii jechuudhaan yaada nuun geessanii jirtu. Akkasumas dhimmoota ispoortii irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoolee garaagaraa gama keenyaan akka geessan nuun jettanii jirtu. Sanaafis ulfaadhaa isiniin jenna. Namootni kanaan booda gara 7444 irratti ergaa keessan nuun geessan eessarraa akka nu ergitanii fi maqaa keessan guutuu yoo nuuf barreessitan nutis kan gamanaan isiniif tuqnu ta'a. Qophiin dirree ispoortii keenyaa kana fakkaata ture. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti kan isiniin jedhu an Mubaarak Bashir ogeessa kaameeraa Seenaa Lammii waliin ta'uun nagaan oolaa.